Waan raajii dargaggoota dhiyeenya kana wal fuudhanii fi jaarsummaa ta'uun akkam nama rakkisaa maaloo lamaanuu qabaatii ganna dhiisaa jedhu kan kootu caala kan kiyyatu sirriidha waliin jedhu warri dhiyeenya kana gaa'ela dhaabbattan yookaan warri dhiyootti gaa'ela dhaabbachuuf karoora qabdanii waan dargaggooti ollaa koo jiran kun irratti wal lolanii fi yaada jaarsummaa ani kenne dhaggeeffadhaame. Hanga xumuraatti yoo dhaggeeffattanii dogoggora isaanii keessatti of ilaaltu jedhee yaada. Yaada jaarsummaa ani kennes ni madaaltu. Osoo na ta'e ani akkasin godha yookaan akkasin godhu jechuun irraa akka barattan shakkii tokko illee hin qabu. Kanaafuu hanga xumuraatti hordofaanii afeerraa kooti. Viidiyoo kana laayik gochuun eegalaa. Maatii yoo hin taanes maatii ta'a. Maatii mana kanaa ta'uun viidiyoolee gara fuulduraatti dhiyeessinu hordofaa. Amma kallattiin gara seenaa dhugaa dargaggoota kanaattan isin dabarsa. Dargaggooti kun misirroota yookaan aroosota dhiyootti wal fuudhanidha. Ollaa koo jiraatu. Dargaggoota kana araarsuun gaafa na rakkisu mee waan irratti wal dhabdan sirriitti qalbeeffadhaati tokko tokkoon natti himaa jedheen. Darabeedhaanii natti himan. Inni dhiiraa akkas naan jedhe. Yeroo baay'ee ni boonta. Hin boonin naan jetti. Nama dhugaa ta'es naan jetti. Kana jechuun ni sobda jechuu miti. Yoon dubbadhe na hin lolin naan jetti. Nama sin lolin naan jetti. Nama jabaa ta'es naan jetti. Kana jechuun ati laafaadha. Ati dhoqonoo wayiiti caccabaadha naan jechuu miti. Abbaa garaan ta'inis naan jetti. Kun garaan nama madaaluu miti naan jedhe. Qabxiilee yookaan mudannoo gama lamaanuun dhiyaatanii jiru. Isaanitti isin deebisa. Isaanitti gara boodaa deebina. Dursa qabxiilee misirroo isheen durbaa dhiyeeffattettan isin geessa. Akkas naan jette isheenis. Jalqaba dubbii hin odeessin naan jedha. An odeessituu miti. Kana malees callisi naan jedha. An ukkaamamuu hin barbaadu. Sanuu waan nama dubbisu osoo jiruu callisuun of summeessuudha. Summii garaatti qabachuudha. Ani immoo summii garaatti qabadhee bokokee du'uu hin barbaadu. Gama biraan immoo ni bareedda. Mucaa gammadduu ta'i. Hojii kee jaalladhu. Diina kee jaalladhu naan jedha. Yeroo isheen akka naan jettu dhugaa dubbachuuf taanaan akka kolfuu wayiin ta'e ni bareedda. Mucaa gammadduu ta'ee fi hojii kee jaalladhuun yoomii kaasee harraba ta'e. Isheen garuu dubbiin isaa faallaa akka ta'etti natti himte. Ni bareeddaa. Waan hojii keetti gammadduu ta'e jechuun waan fedhayyuu sin gammachiisu fokkistuudha. Hojii jaalladhuu gaafa naan jedhus ati hojiin jaallattu jechuudha jettee natti himuu yaalte. Lamaanuu ni duutaa beekaa yookaan beektuu ta'ee fi hin dheekkaminii akka waliin jedhan naaf ibsaniiru. Anis buusee baasee yaada kiyyaan mari'adheen qabxiilee isaan irratti wal lolan irratti yaada araaraa armaan gadii dhiyeesseera. Osoo isin ta'e maal akka jettan koomentii jalatti barreessaa. Ani garuu akkasan jedhe. Tokko hin boonin jechuun sirriitti of hin kunuunsinii jechuu miti. Warra kaan hin tuffatin jechuudha malee. Hin boonin jechuun sirriitti of hin kunuunsin jechuu miti. Warra kaan hin tuffatin jechuudha malee.
Nama dhugaa ta'e jechuun bakka namoonni baay'atan qofatti dhugaa dubbadhu jechuu miti. Jireenya dhugaa jiraadhu jechuudha malee. Ni duuta jechuun hin hojjetin jechuu miti. Homaa osoo hin hojjetin akka hin duune jechuudha malee. Odeessituu hin ta'in jechuun hin dubbatin jechuu miti. Waan hin beekne hin laaqin jechuudha malee. Hojii kee jaalladhu jechuun kan ati hojjetaa jirtu gaariidha jechuu miti. Hanga hojii jaallattu argattutti isa hojjetaa jirtu jaalladhu jechuudha malee. Caallisi jechuun hin dubbatin jechuu miti. Kan warri kaan dubbatanis dhaggeeffadhu jechuudha malee. Walin lolin jechuun nama waliin walitti hin bu'in jechuu miti. Haaloo hin qabatin jechuudha malee. Gemmiin abiddaayyuu walitti bu'uu hin dagatin. Ni bareedda jechuun hunda caalta jechuu miti. Sitti bareedeera jechuudha malee. Nama gammadaa ta'e jechuun hundumaa qabda jechuu miti. Kan qabdutti, kan Waaqayyo siif kennetti, kan Rabbi siif kennetti gammadi jechuudha malee. Nama jabaa ta'e jechuun hin kufin jechuu miti. Yoo kufte illee ka'uu yaali jechuudha malee. Dhiifama godhi jechuun ati hin miidhamne jechuu miti. Haaloo hin qabatin jechuudha malee. Abbaa garaa hin ta'in jechuun hin nyaatin jechuu miti. Haqa namaatti hin darbin jechuudha malee. Yookaan ammoo nyaachuu fi jiraachuu miti. Jiraachuu fi nyaachuudha malee. Diina kee jaalladhu jechuun diinni kee nama gaariidha jechuu miti. Jaalalli jibba caalaa humna qaba jechuudha malee. Beekaa ta'e jechuun irra deebi'i mana barumsaa seeni jechuu miti. Gamna ta'e jechuudha malee. Hin dheekkamin jechuun miira hin qabaatin jechuu miti. Tasgabbaa'i jechuudha malee. Ani egaa akka armaan olii kanatti araarsuu yaaleera. Gaa'ela haaraa keessatti qabxiileen saba wallabbii ta'anii baay'ee nama ajaa'ibu. Xiqqoodhuma isheetu dubbii ta'a. Ta'es dhimma akkasii kan eegamudha. Hanga wal baranitti jechuudha. Maatii adda addaa keessatti guddatanii akkaataan itti guddatan wal adda ta'uun waan danda'uu fi waan akkasii akka uumamu ni eegama. Mee isin maal jettu? Yaada araaraan dhiyeesse akkamitti ilaaltanii? Koomentii jalatti waan isinitti dhaga'ame barreessaa. Laayikii fi sabiskiraayib gochuu hin dagatinaa. Hiriyoota keessaniifis qoodaa. Viidiyoo itti aanuun hanga wal agarruutti nageenyi isin waliin haa ta'u.